Nagaafi jaalalli ayyaanni ayiraarra waaqessin ifa baay'atu kabajamuuf jaallatamoo obboloota koo hordoftoota YouTube chaanaalii Asteer Tube kan taatan hundi keessanii baga nagaan dhuftanii isiniin jechuun jaalladha. Warri maatii kootiif haaraa taatanii YouTube chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii koo ta'a. Warri immoo maatii koo taatanii jirtan kommentiidhaan, laayikiidhaan, sheeriidhaan waliin ta'a isiniin jechuun barbaada. Yaada keessan kommentiidhaan kaawwadha. Sheerii gochuu warri dandeessan immoo sheerii naaf godhaan isiniin jedha. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአገሬ ሰዎች በመላ ዓለም የምትገኙ የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ባላችሁበት ቦታ ይደርስላችሁ። እግዚአብሔር ባላችሁበት ቦታ ይጠብቃችሁ ይላችኋለሁ ውድ ወገኖቼ። እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተቀላቀሉን፣ ቤተሰብ ሆኑን። ነባር የሆናችሁ ደግሞ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ አበረታቱን ይላችኋለሁ። እንግዲህ አንድ ርዕስ እና ሰሞኑን በዚህ ሚዲያ ላይ የተሰራጨ በጣም እህታችን አነጋጋሪ ተደርጋ ነበረች። እንደውም በጣም የሰው ብዙ ያለቀሰ ብዙ ሰው አልቅሷል፣ ብዙ ሰው ፈልጎታል። ግን ሆኖም ሳለ ሰው ስለፈለገና ሰው ስላለቀሰ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ጊዜውን ጠብቆ እውነትን ስለሚያወጣ እቺ እህታችን እንግዲህ ድምጿን ሰምተናል አለው ብላ ከብዙ ጭንቀት በኋላ ከብዙ መከራ በኋላ መኖራን እንዳለችው ገልጻለች ማለት ነው፣ ተናግራለች ማለት ነውና ስለዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን እንበላለን። ሌላ ምንለው ምንም የለም። ከናት ከአባታችን በላይ እግዚአብሔር ጠብቆን በእኛ ላይ የሚወረወር ቀስት ብዙ ቢሆንም ሆኖም ሳለ ግን እግዚአብሔር የማይተኛ የማያንቀላፋ ስለሚጠብቅ እግዚአብሔር እንግዲህ እህታችን አስመልጦታል። እንደኔና እንዳንቺ ሰርቼ ለወጣለሁ ብላ ነው የወጣችው። ግን እንግዲህ ያው ሆኖም ሳለ ግን የሆነ ፈተና ደርሶባታል። ሆኖም ሳለ እግዚአብሔር አስመልጦታል። ነፍሷ ተርፈዋል። እሷ ሳትሰራ እሷ ሳትበድል ያለ እሷ ጥፋተኛ አድርጋለች። ከሷ ጋራ የምትሰራ ሰራተኛ እጅግ በጣም የሚያዛዝነው አንድ ዜጋ ሆኖ አብሮ እየሰሩ በእንደዚህ አይነት ድርጊት እርስ በራስ ላይ ማሰብ በጣም ትልቅ ይከብዳል። እና እኔም የመሰለኝን አንድ ሀሳብ ልናገር መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ኦቦሎተ ኪያ ቡርቴ ዋቀዮ ሆልቼራ ዋቀዮ ፍከልቼራ ኤጋ ቡርቴን ጂኦታ yondo gogoru wadde ji'ota torba hinta akas ji'a torba hinta buletin kenya kuni erga sagalen shi dhagame media kana rasurri shi faca'ee barbaadama akka turre hundumtu beekna, hundu kenya yu beekna. Ega kadhannaan amantoota lafattiin badne waaqayyoo ishii gargaareera. Ega waaqayyoo akkuma ishii gargaare ega gaafa namni si jaallatu namni tokko jechuudha gaafa si jaallatu gaafa jaallatamtu kan si jibbus immoo yookiis immoo kan sitti naafus immoo baay'een hin jiraata jechuudha. እና kan fuula namaatti immoo simboo sii kennu adda sii kennu waaqayyoodha. waaqayyo gadittis immoo ati jechuudha. Gaarummaa hojjechuun kee mana galtu keessatti ቅንነት የምንሰራበት ቤት ውስጥ ቅንነት መስራት መልካም ነገር መስራትም በቃ ታማኝ መሆንም ሰው በቃ እነዛ ሰዎች እዚህ ሀገር እንደምታውቁ አረብ ሀገር በአብዛኛው ቤት ብታዩ ታማኝ ሰው ይፈልጋሉ። እውነት ለመናገር እኔ አይቻለሁ ማለት ነው። ታማኝ ሰው በቃ ከምንም በላይ እነሱ ታማኝ ሰው የነሱን ነገር በቃ ያለነሱ ፍቃድ የነሱን ነገር የሚያነሳ እነሱን የማይዋሽ የማያጭበርብር በቃ ታማኝ ሰው ይፈልጋሉ ታውቃላችሁ። ስለዚህ እቺ ልጅ ማን ያውቃል አሰራዋ
ለምን እንደወደደች አናቅም። እቺ ልጅ ታማኝ ልትሆን ትችላለች። በመልካም ከነሱ ጋራ ተስማምታ ልትኖር ትችላለች። እንደውም ደግሞ ተቃራኒ በቃ የማይስማሙ ከሌላ ሰራተኛ ጋራ ደግሞ አሰሪውና ሰራተኛ የማይስማሙበት ነገር ይኖራል ማለት ነው። ሁሉ ሰው እንደ ሰው ነን፣ ግን እንደ መልካችን ጸባያችን ደግሞ ይለያያል። ስለዚህ ለዚች እቺ ለምን ተወደደች እኔስ ለምን ተጠላው ብለን ሌላ ክፉ እርስ በራስ ላይ ማሰብ ሳይሆን እግዚአብሔር ሆይ ጸጋ ስጠኝ፣ ሞገስ ስጠኝ፣ በቃ ሰው ፊት እኔስ ለምንድን ነው የምጣለው? ሞገስ ስጠኝ ብለን በቃ እግዚአብሔር መለመን ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ እንጂ በክፉ ሰው ላይ ለምን ተወደደ በቅናት አብሶ ቅናት በጣም በጣም መርዝ የሆነ ነገር ነውና hojjechiistuun kun እንግዲህ mana lama ta'anii akka wajjin hojjetan egaa handubbattu mucayyoon kun egaa ishiin burteen kun mana sanatti jaallatamtee hojjettuu shifaan olii galtee baay'ee waan qabanii fi hojjechiistuun kun akka ishii jaallattu waan beektuu fi isheen sun garuu isheen foqisa defarra dhaabatte viidiyoo ishii waraabdu kun maaliif akka ishiitti nan jaalanne kan jedhu yeroo mucaan sun kufu mucaan sun hin kufeedha mucaan kun gaafa kufu mucaan kun akka maatiitti wajjin jiraachaa turte waan ta'eefu yeroo kanatti namni viidiyoo na waraabas namni kana naan jedhas jette wanti ishiin of birratte hin jirtu mucaa kana yeroo ishiin dhaqxee mucaan sun gaafa kufu mucaan maadaamii kana gaafa kufu gaafa ishiin ol qabdu hojjechi yookiin sarratanyaan biraan immoo fooqisa daffaarra waan jirtuu fi achi dhaabbattee viidiyoo ishii waraabdiidhaan mucaa kana dhiigaa waan turee fi mucaa sana akka waan ishii rukuttee yookiin immoo akka ishii waa tokko gootee dhiiga kana yookiin viidiyoo kana yeroo ishiin ol qabdee mucaa kana ol qabdu gubbaa sana teessee ishiin tokko viidiyoodhaan waraabdee gaafa maadaamii ishiitti bilbiltee ishiin dhuftu maadaamii ishii kanatti argisiistii jedhama. Innaa maadaamii ishiitti gaafa argisiistu egaa amma fe'eeyyuu si jaallattu amma fe'eeyyuu maadaamii si jaallatte hunkaan orma dhiisiiti haati keessa dheesse yoo ta'e sitti cakkantee du'atti silaachuu baattullee badii balleessitee fi sitti ka'uun hin dhiistu jechuudha. Innaa egaa akkuma beektan araboonni gochaan godhamee tokko yoo jiraate isaan lubbuun namaa yoo ba'ee ta'e seerri biyya kana lubbuun nama tokko baheera taanaan kan kees lubbuun hin ba'a jechuudha. Seerri biyya isaanii akkasii waan ta'eef garuu immoo mucaan kun wanti ishiin mucaa kana rukuttee hin jiru, wanti ishiin irraan geessistee hin jiru, mucaan hin kufee mucaa kana yeroo inni kufu mucaa kana dhiigni keessaa yaa'a yeroo sanatti dhaqxee mucayyoon kun naate ol qabdee maadaamii ishiitti bilbilte isheen tokko immoo gubbaarraan dhaabattee akkamiin akka ishiitti hin jaallatamne anaanis maaliif akka ishiitti hin jaallanne isa jedhamu duraayyuu hinaaffaa of keessaa waan qabduu fi yeroo mucaan burtee jedhamtu kun dhaqxee mucaa sana ol qabdu isheen tokko immoo gubbaarra dhaabatte fooqisa daffarra dhaabatte viidiyoo waraabdi gaafa maadaamii ishii dhuftu isa fuuteetti argisiisti jedhan. Egaa maaliif akkas goona jechuun mana bakka iddoo tokkotti nama wajjiniin hojjennu wajjiniin anis dadhabee hojii hojjedhee hojii jiruuf hin dhufe ishiin sunis hojjettee hojii jiruuf dhufte malee nama ofii keenyaa fi biyya keenya miti mana keenyas miti jechuudha. Jarreen sunis hojjennee jijjiiramuuf malee wanti nuti isaan biratti hafnu hin jiru, wanti isaanis nu biratti hafu hin jirani jechuudha. Kanaaf jennaan ishiin sunis akka koo dadhabdee argatte anis immoo akka ishii dadhabee argadhe ishiin sunis sarratanya akka koo anis sarratanya akka ishii wal jaalachuu fi wal kabajuu fi mudoo walii dhoskuun kan nurra jiraatu saaxillee baasnee ormatti wal kennuun kun gaarii natti hin fakkaatu jechuudha. Egaa buloota kiyya iddoo kanatti wanti isin ilaaluu qabdan hoo jiraattanii mucayyoon kun balleessaa ishii maleedha jechuudha. Sana booddee fuudhanii gaafa mana hidhaatti mucaa kana situ rukute yookiis immoo mucaan kun waa tokko taanaan yoo inni du'e sittis hin faradama atis hin duuta jedhuun buleetti keenya burtee kanaan jechuudha. Gaafa kaanii mucayyoon kunis baay'ee naate
baay'ee naatee gaafa jettu egaa mucaa kana gochuu hin danda'amne mana hidhaatti fudhanii darbatanii haa ta'uyyuu malee mucaan kufee suni yookiis immoo mucaan suura isaa viidiyoo waraabamee kaameeraadhaan argisiisan sunis immoo hin duune waaqayyo ishii oolchee egaa sana booddee dhufteetu asarriin ishii lakkee ani kanan goone gaafa ishiin jettee jettu mucaa kana dhufanii macaafa qulqulluu fidee dhugaan siifaa faradu yoo dhuguma ati irru kunnees ta'e yoo gochaa kees ta'uu baate dhugaan siifaa faradu jettee macaafa qulqulluu fidee itti kennite mana hidhaa keessatti macaafa qulqulluu geessitee fi jedhani gaafa macaafa qulqulluu kana geessituu fi buleettiin keenya burteen baay'ee gammadde maaliif jennaani dhugaan dubbiin dhugaachi keessas waan jirus dhugaa kanas kan naaf faradus dubbii waaqayyooti waan jettee fi baay'ee tokko gammadde jechuudha achi keessatti haa ta'uyyuu malee akkuma ishiin jetteeti yoo dhugaan ta'e yoo ati rukunnees ta'e yoo dhuguma gochaa kee ta'uu baate dhugaa kana siifaa dubbatette macaafa kana fiddee natti kenniteette mucaan kun garuu baay'ee waan sin ajaa'ibu keessatti dubbiin kun soba ta'uusaa gaafa qoratanii bira ga'anii gochaashiin ala soba ta'uusaa gaafa bira ga'anii ishii viidiyoo ishii waraabdee itti argisiiste sana maadaama ishiitti viidiyoo sobaa waraabdee argisiiste sana gaafa barbaadanii hordofanii qabanii maaliif akkas goota jedhanii gaaf jedhaniini maaliif anaanis akkashitti nan jaallanne maaliif akkashitti anaafis bakka hin qabaanne jetteetu sababii kanaafin anis aarii viidiyoo kana waraabe jettee jedhama egaa buloota kooddoo kanatti wanti nuti hubachuu qabnu tokkoon isaa yoo jiraate bakka hinaaffaa walitti hinaafuun gonkumaa barbaachisaa miti jechuudha saraatanyaa wajjin hojjennu keessatti wal jaalannee bakka yoo ta'eyyuu mudaa walii dhoskinee wajjiniin hojjechuu otoo beeknuu irra walii darbine miidhaallee hoo qabaanne miidhamneellee hoo jiraanne waliif irra walii tarree dabarsuutu nurra jiraata malee dabarsinee hormatti wal kennu dabarsinee du'atti wal kennu gonkumaa barbaachisaa miti jechuudha innaa baay'een isaanii jechuudha baay'een isaanii annan beeka jechuudha mucaa saraatanyoota wayiitu jiru gibbiin hojjedhu keessa saraatanyoota wayiitu jiru saraatanyaan kun isheen tokko haaraadha jechuudha isheen tokko haaraadha isheen tokko immoo durteetti jechuudha isheen turte suni ishii haaraa sana asarri ishitti haqqaaxarti jechuudha jechuun asarriin suni afaan hojjechiistuun maannoo hojjettuun kun afaan hin beektu saraatanyaan ishiin duraammoo afaan beekti ishiitti ishiin hin hojjettu barii ishiin ciisuu bichaadha yaa'u silkiin ittiin kennamne saraatanyaa haaraa innaa dhufan beektu silkiin ittiin kennamu ndaa'u maamma wayya jechuudha kanaaf jennaan ishiin hin ciisuu bichaadha ana bichaatu hojjeta kanaaf iyyuu maal gochuu qabda ishii sa'aatiitti kaastu ganama daftee ka'uu qabdi maaliif guyyaa ciisaa oolti waan ta'eef anatu guyyaa hojjechaa oola waan ta'eef jettiin uffatoota namni waan argite baasteetu kana laali waan tokko waan ishii miicite hin jiru tsidaatee ishii sana tsidaatiif ishii kana immoo nyaataaf fidanii waan jiraniif bakka amma akkasittiin mucaa kana bakka sarrii ishii haqqaaxarte jechuudha maaliif akkas gooti jedhee garuu hangaaf tokko baay'ee tokko gaaffinatti ta'ee yoon jedhu jechuun yaa'u baay'ee isaanatti hin dhufanii waan ta'eef garkiinyaan dhufanii xiqqoo garuu gibbiin achi nurraa fagaata ani asarriin koo akkas gooti maaliif akkas gooti garuu jettee ishii yeroo ishiin dhagee dubbattu dhagaa malee ani natti hin dhufane jechuudha saraatanyoonni suni garuu yaa'u saraatanyaan baay'ee waan jiraniif saraatanyaa haaraa dhufte kana baay'ee hacuucce jechuudha ishiin sun bira turte inna saraatanyaa kana madame ishiitti haqqaaxarti yookiis immoo itti walitti akkashiin hari'attu fa'aa goote jechuudha iddoo kanarratti nuti haaraa taaneetu kan dhufne kaleessa nuti afaan hin beeknu hojjaan beeknu omaatu hin beekin gola namaa dhufne biyya namaa dhufne asum dhufne baranne asum dhufne hojii biyya isaanii barree asum dhufne afaan biyya isaanii barree bakka አመናጨቁ ከነሱ የበለጠ ማመናጨቅ በቃ ያየኑን ነገር ሁሉን ነገር
የአንድ ሰራተኛውን አንስተን ለሰሪ ማቃጠር የለብንም። ብናይ ራሱ ብንሰማ ራሱ እርስ በራሳችን በቃ ተሸፋፍነን እንድናልፍ እንጂ አሳልፈን ለነሱ እርስ በራሳችን መስጠት እንደዚህ አይነት ክፉ ነገር እርስ በራሳችን ላይ ማሰብ በጣም በጣም የሚያስጠላ ነገር ነውና በቃ ወገኖቼ ሆይ እንዋደድ፣ እንከባበር። ከሰው ሁሉ ጋራ ቢቻላችሁ ከሰው ሁሉ ጋራ በመልካም ኑሩ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ማለት ነውና የምትገቡበት ቤት አብራችሁ የምትሰሩ ሰራተኛም ትሆን አሰርም ትሆን የነሱ ልጆችም ቢሆን በቃ አንቺ ብቻ መልካም ነገር ሁኚላችሁ። አንቺ ብቻ በቃ መልካም የሆነ ነገር ስሪ፣ በመልካም ሆነሽ ተገኚ። ሰው መልካም አይደለችም እሷ ክፉ ናት ብሎ እንኳን አንቺ ክፉ አትሁኚ፣ አንቺ ክፉ አትስሪ። እና እላችኋለሁ እህት ወንድሞቼ እኔም የመሰለኝን ሀሳቤን ለመግለጽ መጥቻለሁ ማለት ነው። ከዚህ የምንማረው ምንድነው? በቃ መዋደድ፣ ቅናትን የመተው በቃ አለመቅናት፣ መልካም ነገርን መስራት እንጂ በፍጹም በእንደነዚህ አይነት እርስ በራሳችን ላይ መስራት የለብንም። ብቻልልን መልካም ነገር እንስራ፣ በመልካም ነገር እንገኝ፣ እውነታም ለእውነት እንኖር። እውነት ነጻ ስለምታወጣ እላችኋለሁ። በተሳሳትኩበት ቦታ አርማችሁ መልሱኝ እላችኋለሁ። ያው አራፍ ከኒን ቀበዴ ዱፌ ያኒ ኮ ገባሙ መቲ ካናዳ afaan yeroo tokko tokko amaariif afaan oromifaaf kan hin dubbadhu fi ijoolleen maal akka ta'e maal akka hin dubbadhu dhaga'uu barbaadan waan jiraniifanii amaariffaanis oromifaanis dubbachuu yaale jechuudha. Egaa kabajamoo obboloota koo egaa iddoo kanatti wanti nuti barannu yoo jiraate nuti namni hamtuudha yoo nuun jedhe እሷስ በጣም ክፉ ናት ሰው ቢለን ራሱ እውነትን ለእውነት እንኑርና እውነት ነጻ ስለምታወጣው ለእውነት ኑሩ ነው የሚላችሁ። ለእውነት እንኑር እና ክፉ አንኑን ወገኖቼ። እና ከናፎ ዋንጋሪያ ወጅኔሃ አርገምኑ በረከኝት ስኒን ጀቹን በርባዳ መነ ይሩስቲስ ነሞታ ወጅን ገሉ ወጅኒኒሲ ዋንጋሪ ወጅኔ አርጊሲስኑ akkasuma immoo of eeggannoo guddaa haa goonu isiniin jedha. Buleetti keenya burtee waaqayyo bagashii oolchee kabajamuuf jaallatamu obboloota koo yaanni nani qabadhee dhufe kana fakkaata. Daqiiqaa waan harkaa dheerateef yaanni kun dhumnee garuu nan gabaabsaa. Ulfaadhaa galatoomaa yaada koo waan dhaggeeffattanii fi